baay'eetu jira. Maa kanan baatin, maa kana fayyadamin. Nuti jara kanaan qeesidhas hin jennuun, jara kanaan monokseedhas daaqoniidhas hin jennuun. Jarri kun falfaltuudha, jarri kun dabtaraadha, jarri kun xonqaayidha bakka. Ni balaaleffannaa hin barbaachisu. Bofas qabatee jira, suuraa daa'immanis qabatee jira jedhamaa jira. Suuraa daa'immanii maal gochuudha? Akkamitti dabtaraa deeggara? Akkamittiin xonqaayii deeggara? Tokko yaada akkamii kaasu? Egaa Ortodoksiin hojii akkanaa hojjetti, Ortodoksiin hojii xonqolaa hojjetti, gara Musliimaatti koottaa, gara Pirotestaantitti koottaa jechuudhaaniin kana sababeeffachuudhaaniin ergaa mataa isaanii kan dabarfatan namoonni tokko tokko jiru jechuudha amantaa biraa keessa. Akka amantaatti amantaa waliif haa kabaju. Amantaa Musliimaa keessas ta'anii sheekonni namoonni adda addaa hojii dabaa hojii xonqolaa kan hojjetan jiru. Akkas taanaan taadhaa amantaa Musliimatu kana hojjete jenna namoota achi keessa jirantu sana hojjete jechuudha. Amantaa Pirotestaantii keessas ta'anii mana xonqaayii kan deeman jiru. Ofii isaanii immoo kan xonqolan iyyuu jiru. Ragaan ni barbaachisa taanaan tokko tokko walitti dhufnee gabbaasuun ni danda'a. Nama meeqa maraate amma footoo inni ofirraa qabu kana ijoollee meeqa fayyaa amma isa harkaa baasanii. Footoo baasi. Share godhe video. Nama meeqatu maraate? Footoo daa'immanii, footoo barattoota yuunivarsiitii baratanii, yuunivarsiitii. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen tawaahidoo akkasumallee amantaa biraa keessa kan jirtan chaayinaalii Dhangaa Lubbuu yeroo hunda kan hordoftan hundumti keessanuu bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Viidiyoo kana hundumti keessan adaraa sheer godhaa. Akkasumallee warreen haaraa taatanii gara chaayinaalii kanaatti dhuftan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon kun immoo namoota hunduma biraa akka qaqqabuuf adaraa keessan laayik taasisaa. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliitiin ilaallu dheengaddaa shaggarsiitii kutaa magaala Furii keessatti dabtaraan xonqaayeen mataa waraabessaa, gogaa waraabessaa akkasuma kanneen biroollee kan qabatee argame yookiin immoo kan qabamee to'annoo jala oole ni jira. Viidiyoo guyyaa kaleessaa isin hojjedheen ture. Kanaan wal qabsiisuudhaan ragaaleen hafan ni jira jechuudha. Ragaan dabalataan amma bahaatii jiru isa kana ni ilaalla. Dabalataan immoo dhimma kanaan wal qabsiisuudhaan namoonni dabtaraa kanaaf falmitan ni jirtu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Namni akkamitti daftaraadhaaf, akkamitti xonqaayeedhaaf, akkamitti asmaatanyaadhaaf akka falmu dhugaana dhibe. Hojii waaqni hin jaallanne, hojii namni hin jaallanne, hojii balaaleffamaa kana namni deeggaru arguun egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee wanta nama gaddisiisudha jechuudha. Kanarra wanti nama gaddisiisu hin jiru jechuudha. Ani dhugaan isinitti hima jechuudha. Irra qabaasaa isiniif hin beekani. Maaliif namichi kun daftaraadhaa daftaraadha. Xonqaayeedhaa xonqaayeedha. Mataa waraabessaa qabatee argame. Dabalataan immoo bofa qabatee argameera. Kitaabota dabtaraa yookiin kitaabota xonqaayee adda addaa qabatee argameera. Akkasumallee suuraa daa'immanii hedduu lakkoofsi isaa hedduu ta'e qabatee argameera. Kanaafuu namichi kun daftaraadhaa daftaraadha. Xonqaayeedhaa xonqaayeedha bakka. Seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti duumessa ilaalanii ayyaana beekna warri jedhan kan qoricha namatti godhan kan nama dawweessan isaan saba kiyya keessaa abaaramoodha. Kanaafuu kuni hojii abaarsaati. Kuni jiruu fi jireenya namaa kanidha. Hojii daabiloos, hojii seexanaati. Kanaaf namichi kuni hojii hamaa kana hojjechuu isaatiin erga argametti namichi kun hamaadhaa balaaleffatamuu qaba. Daftaraadhaa xonqaayeedha bakka. Namoonni tokko tokko kan isaaf falmaa jiran jiru. Dhugaa miti. Maqaa mana kiristaanaa balleessuudhaa fi amantoonni akka duubatti deebi'anii fi malee namichi kun hojii kana hin qabu jechuudhaan kan morman jiru. Kuni maqaa mana kiristaanaa balleessuus hin qabu. Manni kiristaanaa maqaan ishii waan baduuf sirra hin jiraatu. Manni kiristaanaa qulqulleettidha. Kiristoosiin kan qulqullooftedha.
dhiiga Kiristoosin kan qulqulloofte, dhiiga Kiristoosin kan hundooftedha. Abbaan barbaade hojii dabaa hojjeteef, abbaan barbaade xonoqqoleef, abbaan barbaade falfaleedhaa fi manni kiristaanaa wanti ishiin xurooftuuf hin jiru. Manni kiristaanaa takkaa Kiristoosin qulqullooftetti qulqullooftudha. Abbaan barbaade osoo biyya lafaarratti addunyaa irratti miti dhaqee mana kiristaanaatti kan falfalu ta'e manni kiristaanaa hin xurooftu. Kanaa wal qabsiisuudhaan immoo namoonni tokko tokko yaada akkamii kaasu? Egaa Ortodoksiin hojii akkanaa hojjetti, Ortodoksiin hojii xonqolaa hojjetti, gara Musliimaatti koottaa, gara Pirotestaantitti koottaa jechuudhaaniin kana sababeeffachuudhaaniin ergaa mataa isaanii kan dabarfatan namoonni tokko tokko jiru jechuudha amantaa biraa keessa. Akka amantaatti amantaa waliif haa kabajnu. Ani amantaan kiyya Ortodoksiidha. Ortodoksii waan ta'eef amantaa Pirotestaantiin balaaleffadha. Amantaa Musliimaan balaaleffadha. Namni waan barbaadetti amanuu danda'a. Kan isin beekuu qabdan. Waan monokseen, waan dabtaraan, waan qeesiin hojii hamaa, hojii balaaleffatamaa kana, hojii dabaa kana waan hojjeteef mana kiristaanaa keenya bakka bu'a jechuu miti. Kan itti gaafatamu namichadha. Kan xuraa'u namichadha. Kan salphatu namichadha. Mana kiristaanaa waan ilaallatu hin qabu. Mana kiristaanaa miti kan kana raawwate. Manni kiristaanaa macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan ni falmiti akkan jalqaba isinii kaase. Akkas taanan immoo amantaa Musliimaa keessas ta'anii sheekonni namoonni adda addaa hojii dabaa, hojii xonqolaa kan hojjetan jiru. Akkas taanan taada amantaa Musliimatu kan hojjete jenna namoota achi keessa jirantu sana hojjete jechuudha. Amantaa Pirotestaantii keessas ta'anii mana xonqaayii kan deeman jiru. Ofii isaanii immoo kan xonqolaniyyuu jiru. Ragaan ni barbaachisa taanan tokko tokkoon itti dhufnee gabbaasuun ni danda'ama. Namoonni achi keessa jiran waan kana raawwataniif amantaa sun sirrii miti jechuu hin dandeenye. Namni tokko sirriidha, amantaan kun dhugaadha jedhee itti amanee isaaf erga dhugaa ta'e dhugaadha fudhachuu qaba. Namni biraa immoo sababa namni tokko hamaa hojjeteef balaaleffatamuu hin qabu. Maatiin mana tokko keessa jiru nama 10 yoo ta'e, nama 10 keessaa tokko hattuu yoo ta'e maatii sun hundi hattuu miti. Namichuma hattuu santu qabama, namichuma hattuu santu itti gaafatama, isumatti hidhama. Kanaafuu sobanii maqaa qeesitiin, maqaa monokseetiin, maqaa daaqoniitiin dhufaniitu waan hamaa ciggaasisaa kana hojjetu malee daaqonis miti isaan, qeesis miti, monoksees miti jechuudha. Afaan immoo ergamsa of keessaa qabu jarri kun. Warreen mana kiristaanaa keenya hin jaallanne, warreen uummanni akka afaan isaatiin akka baratu hin barbaanne, kaayyoo uummata Oromoo kana karaatti hambisuudhaaf warra yaadantu Oromiyaa keessatti hammeenya akkanaa kan akka isaan raawwataniif ergaa jira. As keessaa warri harka qaban jiru. Hiree uummanni murteeffachuudhaaf yaade kana karaatti hambisuudhaaf. Waan biraadhaan dadhabnaan xonqolaadhaan, matatiidhaan, dabtaraadhaan kan isaan jalqaban. Kunis immoo isaaniif hin milkaa'u. Isaan jalaa fashalaa'eera. Moojorratti jalqaban fashalaa'eera. Furiitti dhufanii fashalaa'eera. Iddoo adda addaatti hantuuta awwaaluu jalqabanii fashalaa'eera. Waaqayyoon kaayyoo isaanii isaan jalaatii fashaleessera. Kanaafuu isaaniif hin milkaa'u. Kuni seeraa itti yaadanii hojjetanidha. Erga awwaaluuf yaadanii maaliif iddoo biraatti hin awwaalin? Maaliif Oromiyaa filatan? Maaliif biyya kana filatan jedhaa yaadaa? Kun hojii mataasaa danda'e, istiraatejii mataasaa danda'e kan of keessaa qabu. Gaafii gaafatamaa jiru kana hambisuummoo hin danda'an. Maaliif Waaqayyoon abbaa dhugaatii, dhugaan immoo hin qallatte malee hin jirtu. Tokko kana beekuun danda'uun isin irra jiraata. Lammaffaa immoo qeesedha yoo jettan, monokseedha erga jettan, tajaajilaa mana amantaati yoo jettan, waraabessa baachuun isan barbaachisu, bofa baachuun isan barbaachisu, kitaaba daftaraa baachuun isan barbaachisu, wantoota adda addaa xuraa'oo suuraa namootaa fuudhee irratti noqqolee baachuun isan barbaachisu. Tajaajilaa mana amantaa baachuun kan isa barbaachisu yoo jiraate, macaafa qulqulluu, fannoo gooftaa, fayyadamuun ni barbaachisa yoo ta'e, tsabala imnatii, qibaa quddusii, qibaa meeronii, fayyina kan namaaf kennuu danda'an mana kiristaanaa keenya keessa macaafa qulqulluudhaan kan deeggarame waan baay'eetu jira. Maa kanan baatin, maa kanan fayyadamin. Nuti jara kanaan qeesidhas hin jennuun, jara kanaan monokseedhas daaqoniidhas hin jennuun. Jarri kun falfaltuudha, jarri kun dabtaraadha, jarri kun xonqaayidha bakka. Ni balaaleffannaa hin barbaachisu.
Kata mamma maksudnya ande? Christopher. Indian no kader ko. Aha. Akkuma viidiyoo irraa argitan mataa waraabessaa qabatee jira. Waan akka callee fakkaatu waan ittiin muru waan ittiin falfaluu qabatee jira. Kitaaba dabtaraa kan ittiin xononqolan qabatee jira. Uummanni maal jechaa jira? Afaan inni dudubbatanii nutti taphattabaa jirtaa jechaa ni jiru. Dabalataan immoo wantoonni inni qabatee jiru bofas qabatee jira. Suuraa daa'immanis qabatee jira jedhamaa jira. Suuraa daa'immanii maal gochuudhaaf yoo jettanii yaaddan daa'imman baratanii iddoo guddaa akka hin geenye biyyi kun gara fuulduraatti bakka bu'oo akka hin arganneef ijoollee daa'imman irratti xiyyeeffachuudhaan ijoollee daa'imman qofa osoo hin taane namoota hunduma irrattidha jechuudha kan isaan xiyyeeffatanii hojii hamaa kana kan isaan hojjetanii kanaaf jechuudha kuni nama tokko lama osoo hin ta'in hunduma kan ilaallatudha jechuudha akka biyyaattidha waan kana kan isaan hojjetan waan ta'eef iyyuu waan kuni dhaabbachuu danda'utu irra jiraata. Balaaleffachuudha malee deeggaruun akkamittiin irra jiraata ijoollee waaqayyo. Namni nama ta'e namni amantaan qaba jedhu akkamitti dabtaraa deeggara akkamittiin xonqaayee deeggara. Iya tabat-tabat dulu nyalai. Luar tabat-tabat. Tindak kita injurin. Ya dia bercinta lihat sih apa. Foto dah ina berada. Foto ya agar foto. Foto ना होता वो नहीं मेरे हाथ कैसे आउट फोटो से नवा में कम रहा थे हम फोटो इन फर का बुखाना गोले में का भैया हम ऐसा का बात नहीं फोटो ना होता फोटो बासी शेयर करो वीडियो नवा में का तुम्हारा थे फोटो डायमंड फोटो बरत होता यूनिवर्सिटी बरतनी University keessa ijoollee yeroo baratan fuudhanii akka isaan bahanii nama gaarii hin taane biyya kanaaf bakka akka isaan hin buuneef wanti isaan hojjechaa jiran yaraa isinitti hin fakkaatina. Hojii guddaa hojjechaa jiru uummata kanarratti. Kanaafuu nama meeqaatu biddeena nyaachuudhaaf otoo yaadu otoo biddeena hin nyaatin nama meeqaatu jireenya isaa irraa abdii kutee karaa irratti hafe. Nama meeqatu rakkoo hedduu keessa gale. Nama meeqatu dhukkubsatee algaa irratti hafe. Nama meeqatu naafatee manatti hafe eessaa dhufe isinitti fakkaate inni dhibamuudhaan rakkachuudhaaniin mana kiristaanaa jalatti kufee rakkachaa jiru inni iddoo sabalaatti rakkachaa jiru inni mana yaalatti rakkachaa jiru rakkoo maalirraa isinitti fakkaate abaarsa eekkamsa waaqaa isinitti fakkaate hojii isaan xaxaniin xaxoo isaan xaxaniin falfala isaan falfalanii mura isaan muraniin bakka kanaafuu suuraa namaa fayyadamuudhaan qarshii sirraa fuudhuudhaan qarshii kee irratti taphattamuudhaan uffata namaa kutanii irratti hojjechuudhaan maqaa namaatiin suuraa namaatiin karaa adda addaatiin nyaataan dhugaatiidhaan nama nyaachisuudhaan nama obaasuudhaan wanti isaan hin hojjenne maaltu jira jarri kun. Kanaafuu jarra kana balaaleffachuu qabna yaa waaqayyooti jarra kana awwaarrade jarra kana salphisi jennee kadhannaa irratti gochuu qabna malee yaa jarana akkamittiin deeggaramuutu irra jiraata jarri kun. Kanaaf jarri kun hojii hamaan isaan hojjetaniin har'a rakkoon addunyaa irratti dhufu rakkoon biyya keenya irratti dhufu jaalalli dhabamuun tokkummaan dhabamuun namni beela'uun nageenyi dhabamuun kan dhufe rakkoo kanaan kanaafuu nurraa kan eegamu jabaannee kadhannaadhaan cimuudha kadhannaa keenya gaafa godhanu suuraa kiyyaan kan natti ergamte maqaa kiyyaan kan natti ergamte nyaataaf dhugaatiin kan keessa kiyya seente humni hafuura hamaa dabtaraadhaan xunqaayiidhaan gara kiyyatti dhuftee jireenya kiyya keessa seentee na jeequudhaaf kan natti ergamte ajjeesi balleessi barbadeessi jedhamtee kan natti ergamte maqaa waaqayyootiin narraa hidhami maqaa Sillaasaatiin si walitti hidhame jennee humna hafuura hamaa kana kadhannaadhaan ofirraa hidhuu ni dandeenya. Maaliif Israa'el irratti morriin hojjetu waan jedhameef maqaa waaqayyootiin maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin humna hafuura hamaa kana hidhuu ni dandeenya. Garuu immoo hojii hamaa isaanii sanas immoo baasutu nurra jira. Kanaaf yaa jaran jarri kun hundeedhuma isaaniirraati hojii akkanaati kan isaan hojjetan. Kanaan kan isaan beekaman maaliif akka ta'e garuu naaf hin galona. Waggoota hedduudhaaf baroota hedduudhaaf
hanga sadarkaa baadiyyaatti gabbu'anii uummata shaakalchiisanii hojii kana barsiisaniiru. Namni jiruu fi jireenya namni ollaa fi ollaatti wal miqqanuudhaan walirratti ka'uun hinaaffadhaan kan inni bofa walitti darbatu kan inni waan garaa garaa walitti darbatuuf jara kanarraa waan baratedha. Jarri kun hundeedha yoo buqqaanii badan warri kaanis ni badu. Namichi kun kan inni qabatee jiru suuraa daa'immanii qabatee jira. Suuraan daa'immanii kun daa'imman kun kan akkamiiti eessaa fide kan jedhu gara fuulduraatti waliin ilaalla. Viidiyoo biraatiin walitti deebine. Akkasumallee boofas qabatee jira. Akkamitti qabuu danda'e fayyaadha moo du'aadha kan jedhullee viidiyoo biraatiin walitti deebine ni ilaalla. Maqaan namicha kanaa eessa iddoon dhaloota isaa eessaa dhufe akkamittiin gara sanitti ergame kan jedhuu fi murtiin namichi kun argachuudhaa qabu maalinne kan jedhullee viidiyoo biraadhaan deebine kan waliin ilaallu ta'a. Egaa jabaadhaa adaraa keessan jabaadhaa hin rafinaa. Yeroon kun yeroo itti rafan miti. Amma yeroon kun yeroo itti riiba keessaa dammaqan, yeroo itti kadhatan, yeroo itti jilbeenfatanii waaqa ofii uumaa ofiitti boo'anidha malee yeroo itti rafan miti. Egaa yaa uummata keenya jabaadhaa kadhannaa godhaa. Jabaadhaatii mana waaqayyoo deddeebi'aa gaabbii galaa foon dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan humna hafuura hamaa kan ofirraa haa hiinu. Waaqayyoon humna hafuura hamaa kana haa cabsu. Waaqayyoon isaan haa salphisu. Kanneen biroos ammas hedduu isaanii dhokatanii kan jiran hedduutu jiru. Dabtaroonni hedduun, xunqaawonni hedduun kutaalee magaalota adda addaa keessatti dhokatanii guruuppiidhaan hojii kana kan hojjetan hedduu isaaniitu jiru. Hundi keessan naannoo keessanitti ni beektu eessa akka jiranii amma maqaa dha'uun hin barbaachisu. Fuulduratti viidiyoo biraadhaan walitti deebine eessa akka jiran maal akka isaan hojjechaa jiran ganaa gadi baasne ilaalla. Hojiin kun hojii mana kiristaanaa miti. Mana kiristaanaa jibbeedha sababa jara kanaatiin jettanii namoonni tokko yaada keessan kan kennitan amantaa ortodoksii kan hordoftan jirtu. Jarri kun bakka hin bu'an mana amantaa. Qeesis bakka hin bu'an, monoksees bakka hin bu'an, phaaphaasis bakka hin bu'an, mana kiristaanaa tokkollee bakka hin bu'an. Jalqaba jarreen kun maqaa kanaan kan waamaman maaliif yoo jettan jalqaba akka nama kamiittiyuu mana kiristaanaa keessa turuudhaan hojii mana kiristaanaaf tajaajila mana kiristaanaa hojjechuudhaaf barnoota mana kiristaanaa barachuudhaan seera mana kiristaanaa sana ni beeku. Achii bahanii garuu hojii kana warra jalqaban waan ta'aniif mana kiristaanaa keenya bakka hin bu'anii amantoonni biroos kana dawoo godhachuudhaan amantaa kana kan ceephaatan amantaa keessan keessas wantoota akka kanaa hedduutu jira. Ni barbaachisa tanan tokkoon gadi baasuun ni danda'ama. Kanaafiyyuu amantaa waliif haa kabajnu. Dhimmi kun dhimma waloo keenyaati. Dhimmi kun nu qofa miidha osoo hin ta'in sinillee ni miidha. Kara danda'ameen balaaleffachuudha malee deebitanii ganaa immoo amantaadhaan qomuudhaan wal qooduudhaan qoree wal waraanchisuun hin barbaachisu. Kana waliin taane balaaleffachuudhaan biyya kana keessaa jara kana baasuudha malee amantaa keessantu akkasiidha. Amantaa keessantu akkas godhaa miti. Amantaa wanti inni godhu tokkollee hin jiru. Mana amantaa keenyas bakka hin bu'anii nuti macaafa qulqulluutti amanna. Abbootiin mana kiristaanaa keenya immoo kan nuti fudhannu warra macaafa qulqulluutti amanan, warra dhugaa barsiisan, warra dhugaadhaan jiraatan, fannootti warra amanan, waaqayyotti warra amanan, yoo barbaachise tsabalatti, imnatitti, qibaa qiddusiidhaan hojii afura qulqulluu hojjechuun ni danda'ama malee kuni bakka nu hin bu'u. Kanaafiyyuu nuti hojii akkanaa ni balaaleffanna. Nu deeggaruudhaan nu faana balaaleffachuudha malee deebitanii maqaa xureessii hojjechuun isinirraan eegamu. Afaan tokko dubbacha, afaan tokko olii dhagaa, sabummaan tokko ta'a. Ganaa immoo deebinee qomuudhaan wal qooduun amanticha jibbuun balaaleffachuun hin barbaachisu. Amantichi kan eenyuyyuu miti. Amantiin kan hunda keenyati. Namni hubatee dhugaasaa isaaf gale namni kamuu itti amanuun itti jiraachuun ni danda'a waan ta'eefiyyuu kanaafuu dhugaa kana beekuun baruun isinirra jiraatan dhaamsa kiyyadha. Qophii keenya guyyaa har'aa kana kanumaan goolabna. Sheer godhaa, laayik godhaa, viidiyoo kan biraadhaan hanga walitti deemnutti nagaan tura. Wasubaa Teleegzaabeer.